lammiileen Itoophiyaa 5,000 ol Ameerikaa keessatti eegumsa diippoorteeshinaa dhabuu mala jedhan. Gogiinsi cimaan Tigraay keessatti jireenya jiraattootaa yaaddoo keessa galchuun dhaga'ame. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Taayims nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin harka qabsiisanii jechaa kanneen asii walitti dhageessan hangafoota odeeffannoo teenyaa ammaati. Amma gama bal'ina odeeffannoo teenyaa isin dabarsina. Mana murtii federaalaa Ameerikaa irraa murtiin haaraan kennamuun hordofee lammiileen Itoophiyaa 5,000 ol Ameerikaa keessa jiraataniif eegumsa diippoorteeshinaa irraa isaan baraaruu ture akka mootummaa Ameerikaan xumuramuuf karaa saaquun dhaga'ame. Murtiin kun kan dhufe mootummaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp sirna temporary protected status jechuun TPS lammiilee Itoophiyaa irratti xumuruuf tarkaanfii fudhataa jiruun wal qabateeti. Akka gabaasa Reuters irraa argametti abbaan murtii federaalaa Ameerikaa kan Boostonitti argamu Breen Moors mootummaa Ameerikaa irraa eegumsa seeraa kana xumuruuf tarkaanfii fudhatamaa jiru akka itti fufuuf murteesseera. Lammiileen Itoophiyaa 5,000 ol TPS jalatti Ameerikaa keessa jiraachuu fi hojjechuu danda'an turan. Sirni TPS kun namoota biyyoota haalli nageenyaa yookiin rakkoon namoomaa isaanii cimaa ta'e irraa dhufaniif yeroo murtaa'eef Ameerikaa keessa seeraan jiraachuu fi hojjechuu akkasumas diippoorteeshinii irraa eegumsa argachuu kan dandeessisudha. Mootummaan Ameerikaa TPS lammiilee Itoophiyaa irratti xumuruuf duraanuu murteeffatee jiraachuun akkuma beekamu haa ta'u malee murtiin mootummaa kun mana murtii keessatti falmii keessa seene. Dhaabbanni African Community Together fi namoonni TPS qaban tokko murtiin mootummaa Ameerikaa kun sirna seera hordofuu dhabuu fi lammiilee Itoophiyaa irratti dhiibbaa hamaa geessisuu danda'a jechuun mormii dhiyeessan. Manni murtii federaalaa Boostonis kanaan dura xumura TPS kana yeroo muraasaaf dhaabee ture. Amma garuu murtii haaraa hagayya 18 bara 2026 kennameen danqaan mana murtii duraan ture kaafameera. Kunis mootummaa Ameerikaa TPS lammiilee Itoophiyaa irratti xumuruuf karaa bana. Murtiin kun lammiilee Itoophiyaa 5,000 ol yeroo kana battalumatti Ameerikaa irraa ari'ama jechuu miti. Garuu namni TPS isaa dhabee yoo hayyama jireenyaa yookiin istaatasii seera biroo hin qabaanne tarkaanfii diippoorteeshinaaf saaxilamuu danda'a. Kana malee falmiin seeraa dhimmicha irratti guutumaan guututti xumurame jechuu miti. Dhaabbileen mirga immigiraantootaa fi namoonni dhimmi kun ilaallatu murtii kana irratti falmii isaanii itti fufsiisuu danda'u. Dhaabbileen mirga immigiraantootaa akka jedhanitti haalli Itoophiyaa keessatti nageenyaa fi namooma guutumaan guututti fooyya'eera jechuun TPS xumuruun lammiilee Itoophiyaa hedduu haala rakkisaa keessa galchuu danda'a jechuudhaan murtii kana mormaniiru. Gama mootummaa Ameerikaatiin garuu haalli Itoophiyaa yeroo TPS itti kennamee ture irra fooyya'eera jechuun eegumsa addaa kana xumuruuf tarkaanfii fudhachuu jalqabuun isaa ibsameera. Daawwattootaaf hordoftoota Oromiyaa Taayims irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan hanga ammaatti hordofaa turtaniif turtii gaarii.